السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أن دكتور بدوسي ميلا يقولي بي هركسين شابو نما كوما تقو بشير قولي وان قمة شيسا دسير فيرا عجائبا abdusee wanti inni dubbataara jidduu kana samiitu kaa jirti lafa bu'aan jiru meelaayikiif sheerii itti muddiitii oduu gammachiisaa kana hundinuu dhaga'u hagammadu baga gammadde ilmaan oromoodhaa qabsoon ati waggaa tokkoof otuu walirraan citiin erga du'aa caaluutii kanaan dura qabsaa'aa turte amma itti muddite fineensite kunoo abiyyi kamisa iftaanii aangoo gadi dhiisaa jira maal sitti dhaga'amame gammachuu akkamiitiin ibsatu gammachuu ibsachuun dura garuu eenyuun qopheeffattee to'an ammoo gaafina ta'e baga gammaddetiin jechuun koo maali akka toof yaadachuufani abiyyi aangoo gadi dhiisuun isaa waajiba ta'ee jira na amana kalaas takkaa wanti isinitti musoba in dubbadhuun ragaa qabatamaa wajjiniin waan irratti walii galamee murtaa'ee jirudha abiyyi kamisni iftaanii harri guyyaan maali guyyaa sanbataati dilbata kamisa beetu miti kamisa iftaanii yoo abiyyi aangorraan kaane asirraa rifeensa isinii buqqisa abiyyi kamisa iftaanii aangorraa kaafamaa jira wanti godhamaa jiru keessaa waan jajjabaadha wanti nu gahaa jiru wanti amma gaafii nati ta'e kan abiyyi ka'uu qofaa miti oromoon yeroo kanatti eenyuun qopheeffatee qabamoo ammas waggaa meeqaaf gabrummaa jalatti deebi'aa jirraa kan jedhu salphannee banne eenyuun qabame amma yeroo kana oromo meekoo minti jalatti abbaa qabu abdii wayi nutti mi an siin mari'achuuf hin dhufe eenyuun qabna namni nuti qabna jennu mana hidhaa jira inni kaan bosona jira inni kaan ajjeefameera eenyuun qabna moo juuntaa dhumatu dhufaa jira wanti juuntaan jedhaa jirtus waan sodaachisaadha hayyoonni jaraa warra gurguddaan akka Geetaachoo Raddaa ji'a lama qofatti nuu kenna 4 kiilootti deebi'uudhaaf 4 kiiloo seenuudhaaf jarri dura Maqaleetti deebinaan didanii ammas waraana makalaakaa guuranitti erganiimi ammas makalaakaa sana hunda boojitee dhuftee karaa Bahar Daaritti dhiyaattee jirti ji'a lama keessa immoo 4 kiiloo xadaa goonee qabanna jedhanii dhaaddataa nuti ammas namaaf qabsoofna Hacaaluu namaaf ajjeefame namaaf du'e oromoodhaaf du'e silaa yeroo kana Hacaaluu Hundeessaa du'e hayyoonni mana hidhaa keessatti dararamanii sila oromootu bu'aa itti argachuu qaba juuntaan iddee awwaalamte deebitee kaatee dhufte ammas aangoo qabatti taanaan oromoon ergamtuudhuma ta'e bara baraan mootiin juuntaa irra ta'e oromoon jala talaalaakii ta'e waan juuntaan jedheen buluun nuuf hin ta'u moo ammas deebinee ammas isa waggaa sadan kana abiyyi irratti abiyyi masti goo jedhaa baane daawon wayyaaneetti deebinamu maali gaafii yaal qopheeffanne iftaan gaafa abiyyi aangorraa ka'e na arsaan sukkaara natti kaale na arsa maal gammadda abiyyi ka'uun qofti bu'aan qabu yoo waa qopheeffatte oromoon aangoo dhuunfate mal oromoon aangoo dhuunfatee finfinnee afaan oromoo waan itti gaafii hanga yoonaatti gaafataa ture yoo deeffateen ala oromoon waa tokko wanti inni qabsaa'e zeeroodha jechuudha dogongora bara 1991tti deebine jechuudha ajaa'iba dogongora bara 1991 bara chaartaraa sanaan nutti deebi'e wobo abdiina targisiisaattu gaarii 4 kiiloo qabachuudhaaf qophiidha gaafiidha kunis warri woboo itti siixanii dhiheenyatti beektan finfinnee jala kiiloomeetira hamman irraa fagaannee jirra warri jedhaattan kun gaafa iftaan biyyattiin diigamuudhaaf teessu kana eenyu gaafa bakka dhaqee 4 kiiloo bakka bu'u isinuu maal gochuuf qophooftaniitu kunis deebii isinirraa barbaada oromoon qophooftanii woboo 4 kiiloo seemtanii qabsoo waggaa meeqaan oromoodhaaf jecha waggaa 40 ol bishaan maaliin dhugdanii daggala keessa jiraattanii saba keessanii qabsooftan kana xumuratti gochuudhaaf qophooftanii oromoon isin faana jira gaafii jirra yoo jettan jirra jedha abdii ummata tora sanaan ala juuntaan dhufte deebiti 4 kiilootti deebiti taanaan duunee dhabamne ammas yoo xiqqaate qeerroo 10,000 olitti gabbarree daawon wayyaane jennee finfinnee baasna ammas nama biraa qabata oromoon bara baraan du'aa qabsaa jiraachuun nu gahee jira waan xumura itti godhu abdii nutti horaa gabbaati abiyyi addunyaan irratti walii galtee biyyattii diigee jira ummata miiliyeena dhibbaaf wahi baadhatee
ikonomiidhaa wanti inni ummataaf damooza kaffalu hin jiru, wanti inni ummata nyaachisu hin jiru, biyyi diigamte baduusiirra jabaanni namicha kana aangoorraa kaasuu qabna jedhanii walii galanii waan jiranuuf nuti qophoofneerraa warri har'a wal qoqqoodee jiru kun tokkoomeera. Warri gandummaadhaan Wallagga Jimma jedhee wal qoodee Arsii Baalee maaloo jedhee wal qoodee kun tokkoomeera. Moo akkuma wal qoodnetti ammas boohuudhaaf ta'aarra jara keenya dammaqaa guyyaa xiqqoo tafte. Dammaqaa guyyaa xiqqoo tafte. Ajaa'iba way. Baay'ee na gaddisiise Oromoon ammas waggaa meeqaaf dhibbaaf wayiif qabsaa'uudhaaf karoorfatee jira jechuudha. Kan Oromoo kun nama dhiba. Nama gaddisiisa kan Oromoo. Ajaa'iba. Oromoo dammaqinatu siin jedhe Oromoo. Boo dammaqi gaamee amma rafinii. Kan na gaddisiise kaaderoota ergasii waan bilxiginnaan lubbuun si dheerateetuma hangana waggaa meeqaaf akka wayyaanee kana tumna qabaattee waggaa 27 akka dargii kana waggaa 17 biyya bulchitu obseetee ummata keenya kakkabaltee akka barbaadde godhaa turte kaaderoota magaalaa keessa deemtee ummata dirqiin hiriira baastee waan meeqa goote kana akkamitti akorobaatii gadabbatamtuu qofan isinii yaaddaa jiran gaafa iftaan aangoorraa namichi isin akka sayyidiitti sagaddanuuf kun ka'ee eenyuun jala mushulluq jettanii as garagaluuf namni nuti qaama akka ergasii dhoksaadhaan jala galabbatamuun jiru Facebook irrattis ta'e maalii wal beekana sobanii as galabbatamuun hin jiru isiniif yaaddomne taayee danda'aadha warra akkasii dhiisaa jarri dhumateeraaf alla qallaachoo jarri wabootu qabeetuma kanatti gurra micciiree innaa xaynaa qaraasisaa warri kaan immoo ajaa'iba rabbiiti. Ajaa'iba rabbii har'a qofitti waraana bilxiginnaa kuma 30 oltu booji'ame Maqalee keessatti Tigreeyitti xaa'oo ta'e kan ajjeefame karaa nama 10,000 jarattiin akka waan malee kan duuka lolaa jiruutti ibidda taatee jirti yaasaa zinaal ba'uunati yaasaa zinaal hin naqinaa jennee ijoollee keenya utuu gorsinuu didanii dhaqanii daaraa ta'aa jiru Allahu akbar kabiira. Inni naan jettee san jechuun isa kanaga lammaa magarsaa as nutti deebi'uudha hin barbaadoon akka kootitti bakka abiyyi lammaa buusuudhaaf karoora qabama jedhamaa jira ummanni Oromoodhaa itti amaneen fudhatu jarri tokkicha jedhee waan yaadu lammaan lama nun gurguruu jennee fudhanna lammaan lama nun ajjeesu lama nun shawwadu allaqee daqqaqe lammaa magarsaadhaa sin dhageenyu nagaan turaa galatooma.